ganda agaloo akkasumas uummattoota naannoo kanatti argamtanii baga guyyaa jala bultii dhaabbii ashaaraa magariisaa dhimma diinagdee keenya jijjiiruudhaaf qophii asitti gochaa jirru irratti baga nagaan jechaa biyyi keenya diinagdeedhaan of danda'uudhaaf sochii isheen gochaa jirtu keessatti inisheetiiviiwwan adda addaa qabannee jijjiirama diinagdee biyya kana keessatti fiduudhaaf hojii gurguddaa hojjechaa jirra. Kanneen keessaa inisheetiivii shaayii baala shaayii, inisheetiivii kuduraa muduraa, inisheetiivii loonii gabbisuu akkasumas inisheetiiviiwwan adda addaa ganda kana keessatti hojjetamaa jiru keessaa guyyaa borii duula ashaaraa magariisaa baneessisaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaallee ganda agalootti kan geggeeffamu geggeessuudhaaf qophii jala bultii keessa irra jirra. Kanaaf galmi keenya diinagdee uummata keenya jijjiiruudhaaf hojiin qonnaa isa olaanaa waan ta'eef hojiin qonnaa diinagdee keenya bayyanachiisuu keessatti lafee dugdaa biyya keenya lafee dugdaa diinagdee akka inni ta'e beekamaadha. Uummanni keenyas kanaaf kana beektanii duula qophii ashaaraa magariisaa kana guyyaa borii geggeessuun irratti karaa ho'aa ta'een duultanii hojii kana akka hojjettanu akka ashaaraa magariisaa kana hojjennu dhuunfaadhaanis waliinis waldaadhaan dargaggoonni abbootiin haadholiin dhimma kana irratti akka hirmaattanu waamicha keenya isinii dabarsinaa jechuudha.